addaan sin baasin maammee koo haadha manaa tantee rabbi addaan sin baasin anis akka Kola fakkeenya mura beekatan asii ture san nafoo dhiifi akkas godhi bilbilatti kan jechuun adda. Nafoo dhiyaa jette shari'aa fakkeenya baana ramoo yoo haasawa qoosaa goonaanuu kana ittiin sodaadhu jechuu barbaadeeti. Kanaafuu dhiyaa adda kasi jijjiiratuunis adda. Ammoo bakka nafuu dhiyoo jedhee rakkoon qabuumi. Amma jiru as deebigaa. As deebi baran binti bakka tana si seerataa jedhani. Yeroo weema hojii taphannu bakka gartee waa'ee haadha manaa jechuudha. Akkas godhu ishii dhiisi na fuudhu yookaan akkas godhu tana qofa akkanatti hin kaafne irraa si seera jechuudha barbaadee. Bakka fuudhaa moo bakka akkas godhi? Deemi bilbila adabbiin tokko fa'aa bilbila itti bilbili maaree ta'e takka kana. Yookaan dhimma waa'ee yaartii biyyaa kaasuu dhabu adabbii keessatti. Siigala. Nafuu dhimma waa'ee yaartii biyyaa kaasuun walitti hin dhuftu beeku. Nafuu dhiyoo jedhuu fi halaalaami. Subhaanallah. Eessa kutti amma tas deebigaa. Eessa hin kunne nafuu dhiyoo jedhe halaala moo halaalaa miti? Sanyii fillee mootummaan Itoophiyaan dubbataa? Baaba biraa keessa sun baaba biraa ta'u hoogganaa dabalteen siifamu. Okay, sure. Geesee? Achi deemi dhungadhu bayina biraa dhungadhu deemi dhaqee. Eessa dhaqee? Na biraa bahi dhungadhu deemi. Dhungattee gizee geessite kottu rakkoon qabu. Namni shakkii kanarratti wal seeranne wal taanee miti. Geeman wajjin taphan namoo kam? Hai, amma kana dhungatu hoo? Jinniidha. Sheekha itti rikin hin jiru. Sheekha na dhungate nama sheekaatiin na dhungate okay. Nanti dhugaa. Mana sheekhaati. Yaa. Akhirul zaman keessa jira. Ati nama areeda qabu hundumaan nama sheekaati jedhettan. Ansi bichaa nama sheekaatidha malee kaawwadheen nama sheekaatiin jedha. Dhugama. Yaa. Waan afaan si kaayan kana hin fudhatini. Hin fuudhin waan akkanaa kana. Maan rabbi jedhaati namichi kun. Waan akkanaa kana waan badaadha wallaahi hin fuudhin. Waan hundeen nama afuufnaan dhiisigaa wayi. Maal afuufta jedhiftee waan afaan si kaayan kana beektaati wallaahi waan badaadha rabbi kakadhe. Ofiinuma afuufamti mun. Afuufame siin jiru. Wallahi billahi waan badaa afaan si kaayan rabbi kakadhe waan badaa. Waan badaa ma jedhiisi afuufamtu. Wallahi waan badaa afaan si kaayan. Niiraadhaatiitti akkasitti afuufammadhaan dhufne dhiisu. Afuufi yoo lamaan na galchiyan garuu nasiyaadhaan. Koomentii alatti yoo lennaa barreessaa jedhi wallahi waan badaa. Wajja. Baatee deemee sumaaf hubsisi. Ababaa 8 guutaa gaayisisi warri mana kooti. Faamilii ababaa 8 naa guutaa. Ababaa 8 naa guutaa. Sajjat guys, ababaa 8 namni garagaraa. Namni garagaraa abaabuu 8. Koppiliinki sheer naa godhan dukkatan abaabaa 8 jira. Koppiliinki sheer. Faamilii koongiraanaan jedhallee achumaan ishee koongiraanaan jedha miliyoona gahee koongiraanaan jedha. Hundi keessanuu koongiraanaan jedha. Qubee emmi waan barreessuu dide tiktookiin kiyya na tuffate moo maal inni miliyoona mataa gubbaa jira. Mere miliyoona maaliif si dhufuu diidera. Wanno hanqatana fakkaate dhibba takka wayii akkasitti hanqata akkasiiti.
Akkamii faamilii akkasuma Kuma fakkaata kudhan isaa? jaamaa barre miileen jaamu. Kuma kudhan jedhaman jenne herreega kan keeti kaa mirqaana kan keeti walitti qabee kuma kudhan jedhama kuma kudhan jedhaman jenne nuti waggaa 4 guutuu asirraatti raggaxamnee mataan keenyatti gombifamaa bahee. Ayyee dhibba tokko ittiin qaseetti guutaa. Gama namaan nama meeqa sii jala jeerame. Guys, kongiraa naan jedha triple guys. Kongiraa User congrats. siin jira nama meeqa siin jala jira. Waan akkana nutti hin darbin waa wayyaan ol darbi waa buleessu. Haloo. Kongiraa naan jedhi kootu bayi leenca naa kenni kongiraa naan jedhi. Koo bayi leenca naa kenni. Abaasoo Okay, itti deebiidha kan inni jedha. Guys, triple dha yalla triple. Family triple dha. Too naman dhageessu isaa nani dhageessame. Maal jedhi? Nama meeqa siin jala jira. Kuma tokko. Kumaaf dhibba ja'a. Kottaa tiiktook miti mee yoo dhugumaan ati anuma kanaa kwa jaallatu taate deemaa fuloo godhaa jeen. Godhaa jiranii barkuunoo. Tiiktook iyya kun haaraa wallaa haaraa waar kiyya guddaan itti mokkoraa jirra rabbi haa deebisu. Hundi keessanuu Amma yoo deema namni kana- kuma dhibba jaha na jala jirtan kun qaqqabaaf ooloo godhaanii. Maa dheengadda kuma 8 irraa kaasee kuma 10 sin galchisiifne kuma yeroo takkatti kumni lamaaf ooloo si godhee bara. Eessatti Dheengadda gaafa waliin taphanne geemii. hayyoom kana waliin taphannu Akkana ufi. Maa dheengadda geemii waliin taphanneetiin osoo geemii waliin taphataa jirru ol galeetii miti namichi bayi biraa ennaan baate atiin. Yoo waliin taphanne no sambar nama ma harkan sambar naman gacho qofaa foloo na godhe. kuma lama fooloo si godhe nama kuma 8 na bira dhufte. Hanga takka qofa fooloo na godhe hin jenne nama kuma tokko kuma lama fooloo si godhe. Ati mee jazaa Aboo biyya mana kana jechuudha. namaatiin seenee mana nama foloo guddootiin seenee siin jedhee bara. Haa wal fuudhuudhaaf wal dhiisuudhaaf sun amma bara nama jaarsa jazaa namaan beekne maal jaarsa kiyya jedhee si abdadha jaarsa kiyya kan fuulduraadhe maal si abdadhee si eegaane. Ayee yoo jaara wanta kee taate akka wanti tana natti kan. Akkaawuntii kamii? Nama bira haa ta'u laayifii ittiin hin seenu. Akkaawuntii kiyya ka guddaa kana moo? Nante namni akkaawuntii kiyya itti kennu namni an akkaawuntii kiyya itti kenne akkaawuntii kiyya harkatti argitan gaa'is. Isa duuba jechuudha. Rabbii gaditti isaa gaditti akka haati faatee nama biraan qabnetti abdadha. Wallaa dhugaa isin hin jiran namni 600 kun. Akkaawuntii kiyya kana nama kennita. Isaa gaditti rabbii gaditti isaa achitti namni biraa hin jirutti akkaawuntii kiyya kana kennan akkaawuntii kiyya kana ilmoo kiyya caalan jaaladha gaa'is. Ilmoo koo caala jechuudha. Isa jechuun anaami. Rabbii gaditti anaami. Habibi asii yoo taateetiin jette. Eenyu baandare. Guys, tap godhaa hundi keessan iyyuu tap godhaa iskeenii bilbilaa. Eenyu baandare. Nani moo? Rabbii gaditti isa. Ati kan kee kana meeqa ittiin seenaa ka gaafa geemii keetiititti? Dura kiyya anaas si gaafate dura kiyya godhi. Waadaan haseenuu qabda. Waadaan haseen. Keessaa waliin. Isammaa adawwis baay'een qaba ittiin kennin jennee sitti wayyaatan dhiisa. No, ansitti kenna rakkoota kan qabu ansiin ala waan biraan qabu dhagaye. Haga si jaaladhu beektu bara rakkoon kan kee kana bara osoo ati ofirraa na darbitu otoo ati maal jettu hangara kan kee fiiga sii galee haga si jaaladhu beektu gatii kana ta'eef waan gootu waadaa naa gali. Maal waadaa? Akkaawuntii kan kee kana dhiirri